Magaalaa Finfinneetti hiriirri waraanaa balaaleffatu dhorkamuusaa qondaalli nageenyaa mootummaa morman. Dilbata har'aa naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi deemaa jiru akka dhaabbatuuf gaafachuuf hiriira magaalaa Finfinneetti ba'amuuf karoorfamee ture dhorkamuusaa qondaalli olaanaan ministeera nageenyaa Itoophiyaa morman. Ministeerri deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'aa feesbuukii isaanii irratti akka barreessanitti dirree dibbee waraanaa irratti rukunne irratti lammiileen nagaa bahanii waraana akka hin balaaleffanne dhorkuun hiika badaa qaba jedhan. Yaada miidiyaaleef kennanii fi waan miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaniin mootummaa isaanii qeequun kan beekaman obbo Taayyee Danda'aa hiriirri kun dhorkamuunsaa gaafii deebisuuf nutti ulfaatu nurratti kaasisuu danda'a jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Erga mootummaan isaanii aangoo qabatee biyyattii keessatti waraanni walitti bu'iinsii fi qeerraa buqqa'uun lammiilee aarsaa uummanni Itoophiyaa dimookiraasii fiduuf kaffale busheesseera jechuun tarkaanfii mootummaan fudhate qeeqan. Qaamoleen siyaasaa hiriira Finfinneetti ba'amuuf ture kan qindeessaa turan keessaa 4 kamisa darbe poolisiidhaan qabamaniiru. Kanaan wal qabatee namoonni 97 to'annoo jala oolfamuu mootummaan ibseera. Qindeessitoonni hiriira kanaa hidhamuu booda humni waloo nageenyaa fi tikaa ibsa baaseen maqaa hiriira nagaatiin gareen magaalaa Finfinnee keessatti jeequmsaa fi hokkora kaasuuf socho'aa ture fashalaa'eera jedheera ture. Kanneen qaamolee nageenyaan hidhaman keessaa qindeessitoonni hiriira kanaa 4 jiraachuu fi dhiisuu garuu ibsa kana keessatti hin eeramne ture. Hiriirri dilbata har'aa magaalaa Finfinnee keessatti ba'amuuf karoorfamee hafe yeroon isaa beekamuu baatus guyyaa biraatti akka dabarfame gabaafameera. Obbo Taayyee Danda'aa barreeffama miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansaniin mormiin yookiin deeggarsi karaa nagaa utubaa dimookiraasii ta'us ibsaniiru. Addawaawiin wayita hiriira nagaa dhorkaa ture ittiin mormaa turre. Har'as dirree masqalaatti hiriirri akka hin baamne dhorkineerra jechuun bara mootummaa isaanis wanti fooyya'ee akka hin jirre ibsan. Obbo Taayyeen lammiileen karaa nagaan waraana akka hin mormine qaamoleen dhorkan itti gaafatamoo akka qabanis ibsaniiru. Obbo Taayyeen gaafii fi deebii tibbana BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin marii Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti fashalaa'uusaaf mootummaa isaaniitti quba qabanii turan. Godina Arsii aanaalee Shirkaa fi Roobee Diidaa gandoota hedduu keessatti lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru hordofee namoonni nagaa miidhamaa jiraachuun ibsame. Gandoota baadiyyaa aanaalee lamaan keessatti humnoonni mootummaa manneen jiraattotaa gubuu fi namoota hedduu yakka maletti hidhaa jiraachuun himan. Haalli godina Arsii aanaalee garaagaraa keessatti deemaa jiru akka ayyaachisaa ta'uu jiraattonni himan. Keessattuu gandoota baadiyyaa aanaa Shirkaatti qabeenyi uummataa ibiddaan barbadaa'e hawaasni rakkoo bal'aaf saaxilamaa jiraachuutu himama. Itoophiyaan qarqara sadarkaa liqaa biyya alaa kafaluu hin dandeenye irratti argamti jedhame. Itoophiyaan akkaataa kafaltii boondii doolaara biiliyoona 1 gabaa idil addunyaa gurgurtaa irratti marii liqeessitoota ishee wajjin taasifteen bu'aa malee xumuramuusaa hordofee sadarkaa liqaa biyya alaa kafaluu hin dandeenye irra ga'uuf qarqararra akka jirtu Reuters gabaaseera. Mariin Itoophiyaan dhaabbilee gurguddaa bittaa boondii biyyaa waliin raawwatan waliin taasifamaa ture kaleessa muddee 8 bara 2023 bu'aa malee xumurameera kan jedhe Reuters biyyi yeroo tokko guddina ariifataa galmeessuun abdatamaa turte amma liqaa ishee kafaluu dadhabdeetti jechuun Itoophiyaan dhala doolaara miiliyoona 33 muddee 11 kafaluu qabdu akka kafaluu hin dandeenye bitattoota boondii ishee ijoo waliin marii taasisaa turteef beeksisuu ishee Reuters ministeera mallaqaa wabeeffachuun gabaaseera. Ministeerri mallaqaas guyyoota afaan keessatti liqeessitoota keenya waliin waliigaltee irra ga'uu hin dandeenyu jechuun beeksisuu isaas gabaasichi eereera. Koreen dhaabbilee boondii bitataniin ijaarame gama isaatiin Itoophiyaan kafaltii dhalaa eegamu kafaluu hin danda'u jechuu ishee kan hin barbaachifnee fi kan hin eegamne jechuun qeeqeera. Qondaaltota mootummaa waliinis marii geggeessuuf qophii ta'us koreen kun akeekeera. Itoophiyaan bitattoota boondii ishee waliin bu'uura marii biraa irratti akkaataa mari'attu ministeerri mallaqaa ibsus gabaasni Reuters eereera. Ambaasaaddarri Ameerikaa sarbamiinsi mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa xiyyeeffannoon ga'aan akka laatamuuf gaafate. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun ergaa dabarseen sarbamni mirga namoomaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mudachuun lammiileen nagaa dararaa jiraachuuf xiyyeeffannoon ga'aan akka laatamu gaafate. Guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuun sarbamiinsi mirga namoomaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti lammiilee nagaa rakkisaa jiruuf xiyyeeffannoon hatattamaa fi gaata'e akka laatamu waamicha godheera. Ambaasaaddarri Itoophiyaa kun naannolee biyyattii garaagaraatti imaluun qondaaltota naannolee wajjin mari'achaa turuun ni yaadatama. Ambaasaadarichi naannolee Affaar, Amaaraa fi Tigraay tibbana imalee ture. Ameerikaan marii nageenyaa nagaa lammaffaa mootummaa fi WBO gidduutti Taanzaaniyaatti gaggeeffamee ture taajjabduu ta'uun hirmaachuu addeessiteerti.